بنوروبي آمين يا رب نوروبي آمين يا رب نوروبي آمين يا رب نوروبي آمين بالله تقنط من رحمة الله يا نعم مالي في رحمة ربي ترى جرا مراتنا هذا نمني خلا ربي ترى جرا مراتي ورهم جه لبم تبلي ساقي جوجو itu semua orang kayaknya labam teh jadi sanu maafu matanu na orare jadi mau dulu teh anjir rahu mau kalau labam teh cuma kalau kan labam deh rahu kan anak orang bergara nih jangan mau kalau teh like share subscribe nih gue deh adunya tanah rahu linggi aku adunya umman video tan agar undinu agar roban ukaratan akanu dabbatan gargaarsa keessan kadhaate isin nu bira dabbatan isin jenna video tan hamma dhumatti like fi share godhuudhaan subscribe godhuudhaan nummata addunyaa biraan akka geessan isin jenna video tan namoota video tan agartanii osoo like fi share goone osoo rabbi nuun kadhanne bira dabre hundinu rabbi maalaa godhu rabbi isa maalaa godhu rabbi harkaa jiru بنوروبي آمين يا رب نوروبي روبا غرغدا آمين يا رب نوروبي آمين يا رب نوروبي آمين كونو akkuma agartan dargaggeessa keenya hundinuu bee rooba guddaa waan kadhachaa jiruuf roobni dhabamee yeroo maantana Harargee keessa aanaa gooroo guutuu iddoo jaamtutti kunoo bifa kanaan boqqolloo gajis nu keenya roobiyaa jidduu sana nu dhiisee oliivii gar roobee jidduu sana nu dhiisee aanaa gooroo guutuu qofa aanaa gooroo guutuu qofa keessattuu addatti roobni nu roobuu idee kunoo dargaggeessi bakka taa'u araddaa malisaa yaalala araddaa malisaa yaalala bakka tatteenyu roobni nu roobuu idee ka'ee dargaggeessi hundinuu garaabaa dhiisee jimaa dhiisnee ol kaanee kadhachuu jirraa rooba kadhachuu jirraa umman kanaafu amma karaa teenyaa deemna tokko tokkotti hundi keenya yaadee keessan kan dandeessin jechuudha. Akkasumatti itti fufe hajii. Amma yoo amma akkanatti iddoo yoo kanatti itti fufe karaa booddee keessa karaa gargaarsaatti akka waan achi aanu nu fakkeessa biyyoota baqachuu nu mudee jira jechuudha. Kadhaa lafa nagaa osoo jiraniiti lafa kadhachuu jirra. Kanaafuu akka nuti irraanfanneen isiniin jaa biyyattiinis akka miidiyaa hedduu ooftanii bakka haala kana biyyattii keessatti akka daddagamu bakka hundattuu. Tananja. Iya. Ame, me guda kame yaade. Tun labam te boleh sakit gogo itu semua orang kayaknya labam te jadi. Sanu maafu matanu na orare jebbi lama bishaan fita dema kilometer mereka mendeme video rob nu robe caroro masanin duga. Ana mitin bokollo mitin amni nu robo sanin jirate je coba boleh yang kaya. Sanu maafu nu dia karoba karadne arraf motumani nulale bokollo ni sagwana kanafte. Akanan ya boleh yang kaya karat dah bakal jirtani ummannya asran nuar kohong gutun ya boleh yang kayaknya nu karat dah ya kono tanu mayane kaya iya kasmati ayye ane nangkabu romnu dite kana bokollon dorrobdi akama lafa jirti rabbinu arobunja bokollo lella ilamma ferila kana godella la akana lafa jirtira gaggababate bokollo tatanaun goni jira tatanaun genya jira be wana ami oiso na rabbinu dar kudiya balata budiyamdi hamagalat ille hamagala jiratulle nakaru duainu gotanin ja video tana like share kana namun gotanin ja kana mo kono ayye galatome ayye khara kayyam amma okay kharat di antu debar saya dan namni dinu ke dua ibu ya roban sa ale robaka namu karaban hogara taninja bokollo nis gogo ide jimanis gogo jira gabartotin da nyawun dinu jimawan kama to rabde te kono kana ala gabade rabbi garaja yirdi namu karabin hogara tanin ninja ya lukata nun dinu baka jiru kaya kana rabbi te jira namu kono kana rabbi te jira iya kana ya ne ya kana sen kote bulan kayaknya undi lumayan jiru bokollo nis gogo ide kuma roba nu ngokala tani ni sini inja nundi nu roba karanne roni dabu me jira kala gargasa kan me atane motumma kayaknya gudalle ministera kayaknya mucha ministera biya madille na kan gargarun ja video tan akka birangai sini inja sini nu baka karoba nu ngokala tani inja wanda gebatani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh amma wali galati amma isatel atau gurbe ayya maka ni udah maka keterai gede me ol kan maka mic full apa itu full mic apa itu sipedu maka ya mape syafin anja ni enyote mape anja ni robodam neti romni jimam dulu kote andir rawo mo bokollo dabonte juma kono kan dabonte robo kan anak kan bergara ni jana muno kada te like share subscribe no gode adunya tan rawo lingi account tan gode ninja baidem bira kan ugo tan ninja video te nyata na video te nyata baidem yo akara bino kada tan ni baidem ni kan ugo tan ninja baidem se karab kada baidem ta karab kada adunya ko tung kita kada te we kiga kat jangan roba kana maafo aka adunya like share subscribe wa untu anu achino gwe ninja ana manja jeje sada
Nukina jiraadhaadha. Uummanni Nu qofa qabaadhaadha. nu qofa qabaadhaadha jira. Akka Itoophiyaatti akka addunyaattis. Taate. Oromoon teenya wal cinaa dhaabbannuun jira. Waa hundaanuu. Okay. Mee ato gaazexeessaa keenya kanarraa guyyaa irraan tana sagantaa bareedduu tana nu qopheessitee sagantaa tanarratti irraan tana akka rooba kadhannu qilleensa irratti mana keessa tetteenyee rooba kadhachuu dadhabne arra gabbaaneeti ala rooba kadhannaa jennee yaada kana qopheessine gaazexeessaan keenya ono saayibni keenya qaaliin nu bira jira arra sagantaa tana akkami qopheessitee duraan lafatti mana keessa kadhachuu dadhabne arra qilleensa irra kadhannaa jennee gabbaane ummata addunyaarra jiraniif maal dhaamta akka yookiin dhaamsii ati qabdu maal? Ni hadhoyne. Tokko faarratti. Hadhoyne bakka hadhoyne waan akka taanu dhabne aduu mataa nu garagalchite aan amma gaafa giseen ooruu keessa deemu ooruu tana jaallaluu fadhu ilmaan gabareeti hundi keenyaa'u. Saniifuu ooruu tana keessa gisee deemnu jechuun garaa nu nyaattee lafaatiin abbootii teenyaatu baay'ee qisaasamtee jirti hedduu nu dhagahame. Kanuma waliin ilmi namaa kun dhiiroo maal ta'e maaf kadhachuu dhabee waan jiru nu achiise jechuudha. Maal abdatee ilmi namaa kun? Mana galee ta'a. Mana galee ta'a rabbiin kadhatu akkanumatti ta'a maaliif? Moobaankii keessa abdatee. Maaliif hojjete? Tokko faan jechuun ol qabee maakii tana tokko faan beektaa. Dhiiroo baankii waa abdatee moo dhiiroo maal abdatee kadhadhaa yoo jedhaniin dirreetti hin bahu masgidatti hin bahu warra kanaa kanaafuu dhaamsaa kam qabde? Ammaan dhaamsiin hin qabu tokko faarratti namoonni kanaa kun guutumaan guututti akka maalii fi akkaawwantiin tahaaliqaa caala waan ta'eef kadhaan akkanaatun kadhaarraa duroomuun hin barbaachisu yoomuun. Akkuma fadhee utaanaa kadhaarraa duroomuun. Raamata kiyya mee rabbiin mee afaan arabaatiin maal raamata? Rabbiin laata qinaxuu mee rahmatillaa ija. Na'am. Maalii fi kadhaa raamata rabbiitirraa garaa hin muratinaadha. Namni kadhaa rabbiitirraa garaa murate warra hongee. Naam dhuga mee amma saahiba kiyya qaali wallaahi dhuga yaade bareedaate raamata kiyyarraa garaa muratinaa jee rabbiin. Mee tokko yeroo tokko lulluqataa tokko rabbii rooba fixatee minaamin amma gana kana roobuu warra joofoo dhaamsaa akkam dhaamtamnee isin warra lulluqattoonni. Horne gubuu du'aayi ta'a. Gubuu du'aayi. Gubuu du'aayi jenna. Gubbisu qabnaan. Rabbii shifshifee fixee jira. Kanii mataa fixee jira. Kanii mataa. Kanii mataa fixee jira. Kanii fixatee jira. Duwwaalee namni agaatti haqannuun jira. Namoonni kanaaf dhugumaan kan jiraatu taate. Rabbi haqa jechuun. Waan jennuun hin qabnu ammoo san caalaa viidiyoo kana sheer godhanii آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أرى روبا namoonni viidiyoo tan agartaa sheer laayik godhadha. Namoota biraan ga'a miidiyaa gurguddaa reakshinii irra dalagaa viidiyoo tan namoota hedduu biraan ga'a. Sabskraayibii irraa fatinaa isin hin jaalladhu. Sabskraayibii ni godhanii uummanni keenya jaalatamtoota. Sabskraayibii laayikii sheer sabskraayibii akka addunyaa nu bira dhaabbaddaa innaa Oromoo. Uummata keenya qaqqaali akkam isin jenna dhaamsa gabaabaa tokko dhumarratti maal isin jechuu barbaannaa du'aayii tan jettan akka bakka hundaan dhugaa isin jenna namoonni du'aayii irraa durooman yoo jiraate du'aayii tana laalaati dargaggeessa keessattuu taa'uun qabu dargaggeessa keenya du'aayii godha bakka jirtanii gabbaadha salaataa rabbii keessatti deebi'aa fuula rabbii deebi'aa midhaan goggogee kun akkuma agartan midhaan goggogee wanni takka hin jirtu roobni hammaa ta'e hongee dhufu jira kanaafuu osoo hongeen dhufne duratti du'aayii nu godhaa isin jenna hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaa fi jaalala isin eeguna nagaan nu jiraadha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.